بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درا درسيني حيوتك نامبا ولا غرسيني جا كسمويل فاكاس مغرتي شفتي كيسانو عدان توري يرو ديرا فولين اغري بروفيسور أسافة كم شفتي لغة وني دبتة مكوني إرادة ديبو يوتاتي مالي دبتة مجرا لغة أمانتين نو amantii akka ammaa nu garaagarummaa qabnu numarti kun amma akka ammas jiru kanatti amantii tana akka itti hubanne qabna. Amantii tana akka itti gartee ergaa dabarsinu qabna. Kanarraa kaanee amantii kiristaanaa, amantii muslimaa, amantii Jewish yookiin agartee al-Yahudiyyaa ka jedhaniin kanniin amantii gugurdaa jiru. Kanniin keessaa amantiin kun martuu akka itti waaqa jeelchitu qabdi. Description qabdi, revelation qabdi, cufa isaatu kanarraa ka'eetiin amantiin kun waan kana waan bifa saniin ibsama jecha. Eefuu Profeesar Asafaan waan gaarii dubbatanii turanii akkaataan amantii jechuun maal akka ta'e ibsa agartee sociology of religion waan jedhu keessa dubbatanii jiranii. Yoo gabaabsine amantiin tuni akkuma amma dubbatame kanatti wanni amantii jedhu kun bu'uura waan hundeeti. Waan agartee isa malee amalli namaa qajeeluu hin dandeenye namni yoo amantii tana dhabe garaagarummaan isaatiif garaagarummaan horii kan beekamne ta'a jecha. Agartee namni darajaa horii gabbu'a, darajaa horii hin hanqata, horii afaan hin beekne kana hanqata. Namni amantii yoo hin qabaanne karaamaa hin qabu, ulfinna hin qabu. Akkasin laalti jecha amantiin hordofu amantii muslimaa akkasin laalti. Diiniin kun agartee amantiin kun waan guddaa. Hedduu isaatiif hedduu rabbii tolcha. Hedduu isaatiif hedduu hawaasa inni waliin jiraatuutti eega. Kanaafuu amantii jechuun waan laafaa miti. Amantiin gara lachittuu hedduu keetiif hedduu rabbii khaaliqa si uume irratti qajeelfama qabuu fi akkasuma hawaasa society moggaa isaa qubatu yookiin isa keessa qubatu keessattis waan guddaa ka qabu jecha. Walii galayyuu galaalli amantii jechuun waan akkasiiti. Amantiin ammoo akkanumaan amantiin taatu. Amantii jechuun kitaabni wanni argitee qajeelfamni irra deemu yoo jiraate amantii jedhamee akkasitti himama jecha. Kunoo an fakkeenyaaf waan dubbadhu amantii dubbadhu irratti wanni akka evidensiititti dubbadhu kitaaba qur'aanaati yookiin gocha agartee jecha Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanarraa ka'ee amantiin akkana jetti jedhee akkasitti ibsa jecha. Waytii waa dubbadhu ofirraan dubbadhu achirra dhaabadhee ayaan qur'aanaatun akkana jedhi waliin jireenya keessatti akkana jedhi. Haqa eeguu keessatti akkana jedheeti akkasittiin ibsa jecha. Kanaaf amantii jechuun waan akkasiiti. Amantiin tuni agartee waan cufa of keessa qabatti. Amantiin waan cufaayyuu of keessa qabatti. Waan takkatti qofa irratti hin yookiin atummaan qofa salaattee soomtee jechuu osoo hin taane waan baay'ee of keessatti qabatti. Haqa eeguu, ollaa haqaa eeguu, rakkataa waliin dhaabbatu waan kanneen waan baay'ee of keessa qabatti. Amantii jechuun waan guddaadha irra deddeebi'ee yeroo hin fixu. Walumaa galatti wanni amantiin qabdu waan laaftuu miti jechuu barbaada. Yoo gaafii kanuma irra dabaluu fedha waan guddaa agartee isaan dubbatanii turanii irra deddeebi'uu yoo taate malee ibsaniirra akka gaariitti obboleeyyan kiyya. Aganuman